daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa yeroo darbee sirna ittiin dubara fuudhaaf kadhatan irratti qophii addaa isiniif dhiyeessinee turre. Maarree egaa har'a immoo sirna kadhataatti kanaanuu sirna naqata fuudhaaf heerumaa aadaa Wallaggaa isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophichaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Midaa galansa wani nu diginte wal barreen wal fudhannee ni jirra. Isan akkam nagaa qabdu? Baga nagaa taata. Roobe jedhame. Bakka hundaan roobne aanaalee muraasa kennan roobeera. Jalqabeen isii roobeera. Roobaa jira. Roobaa jira. Walii galaa. Nera egaa sagantaa keenya utuu hin jalqabin dura Waaqayyoon of fuuldura buufannaa, Waaqayyoon kadhannaa, waan hundumaa kan qajeelchu Waaqayyoodha waan ta'eef kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa dubbiseen kallattiidhumaan Waaqayyoon erga kadhannee booddee sagantaa keenya sa'aatitti darbina. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irraa isa jiru dubbiseen Waaqayyoon kadhan. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessaa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Wanti Waaqayyo nuuf akeekee gaarummaadha. Wanti Waaqayyo nuuf yaada gaariidha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti geessa jedha. Jalqabiin dura maqaa Waaqayyootiin walii wajjiniin jalqabnaa, Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Maqaa Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutti sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Yaa Waaqayyoo Abbaa keenya, Gooftaa bara baraan jiraattu, mo'aa bara baraa, guddaa bara baraa, jiraataa bara baraa guddaa si galateeffannaa. Gaarummaa kee baroota keessatti nutti argisiifteef jaalala keef maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Waaqayyoo gaariidha. Gaarummaan isaas bara baraan jabaatee dhaabbata jedhamee caafamee jira. Dhugumaatti gaariidha. Gaarummaa keerraan kan ka'e yaa Waaqayyo guyyaa har'aa kana arguu dandeenyeerra. Yaa Waaqayyo cidha jaallatamaa kanatti situ nu qopheessee maqaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni siif haa ta'u. Biyya kana keessa kan jiran yaa Waaqayyo akkasumas keessummoota keenya fageenyarraa kan dhufan kallattii hundumaarra gargaarte yaa Waaqayyo akka wal arginu situ godhe. Guyyaa kana situ nuuf kaa'e, cidha kana situ nuuf qopheesse. Waan goote hundumaaf galanni siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo Gooftaa nu gidduutti akka argamtu sin kadhadha. Harki kee, gargaarsi kee, humni kee nu wajjiniin haa ta'u. Hojiin seexanaa kamiyyuu karoora kana gidduu galuu kan barbaadu maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Yaa Waaqayyo irreen kee olluuf haa qabu. Nu wajjiniin ta'i. Cidha kana bareechi. Waan hundumaatti nu wajjiniin ta'i. Naannoo warra Waaqayyoon sodaatan ergamaan Waaqayyoon buufata jedhamee caafamee jira. Ergamoonni 10,000 naannoo kana haa buufatan. Cidha gaariif cidha bareedaa nuuf haa ta'u. Hamma dhumaatti nu wajjiniin ta'i. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Obboloota keenya warra gara biyya Booranaa irraa gara iddoo kanaa dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha. Akkasuma obboloonni maanguddoonni keenya jaarsoliin biyyaa cidha kana bareechuudhaaf addaatti kan argamtan Waaqayyo umurii dheeraallee isiniif haa kennuun jedha. Eebbifamaan isiniin jedha. Egaa Waaqayyo carraa kana nuuf kennee guyyaan irraa kun guyyaa itti piroosesii fuudhaaf heerumaa yookaas immoo sirna fuudhaaf heerumaatti seenuudhaaf maanguddoonni ta'anii haasaa yookaas immoo seera gaa'ilaa raawwachiisuudhaaf mana Bobaarootti argamnee jirra. Bobaroon mucaa isaanii dursee buleessa keenya galgaloodhaaf kennuudhaafitu maanguddoonni kun teenyeetu yookaas immoo firoonni obboloonni firaaf dubbiin eessumni teessanii akka kanatti cidha kanaaf qophooftanii jirtu. Kallattiinumaan amma adeemsa sirna haasaa yookaas immoo
maanguddoonni keenya itti fufamtu jiru. Karaa kosuma irratti dhaaba'anii namni hundinuu iddoo qabannee sirna adeemsa isaatii karaa maanguddootaa itti fufnaa karaa kosuma dhaabaa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Garuu sagantaan jiru kan irratti ni bishaan godhachuudha. Isa fuuldura maatiidhaaf kan ayyaamame jiratu. Isa diinuu raawwattanii gara sanaatti ceengee mucaa keessanii iddoo naqattanii Ayyuu waan sababni eeggattu wal dubbannu waada suyyaa dhufneen akka jalqaba akka hin qabu. Eeggadda waada sanarra fudhannee jira. Waada sanii guutunaa jennee isa fudhannee jira. Hundaayyuu guutanii dhufnee jecha. isa dursu sinitti mukee. Is dursu. Tartiib isaatiin Maatiidhaaf kennamu lama walii galmeessan. Kanamo yeroo itti naqata gaggeessuudha. Maanguddoonni jiranii akka dhaaba keenyaatti warqeen jira waan ta'eef akka isaan warqee sana nuuf dhiyeessanii bitu maanguddoota kana seera Qophee taatanii sitti amannaa. Hundumaatti akkasii qophee taatanii amannaa amma yeroo qalabatiin waan ta'eef qalabatiin jiranii mucaan isinii bari yaattuu isa jedhamu. Tole qopheedha. Eshi yeroo kana yeroo itti mucaan achis baatee sirna naqataa gaggeessinuudha waan ta'eef kanaaf hundumti keenya mucaa keenya dursee baaruu simannaa achas nu ba'aa jirti akkamitti simattu. Bisundumtu. Berbeda kata Kalau beliau lebih ada tidak sih merasa asumsi lebih isi dah. Mucaan keenya achas baateetti. Maal ittiin jettu? Waaqayyo si eebbisu. Warri Booranaa kuulamanii bareedanii fuullee ta'aa jiru. Mucaan keenya bareeddee mucaan talii Oromoodha. Akka kanatti bareeddeetu fuullee isaanii ta'aa jirti. Kanaaf mucaa kanaaf kan barbaachisu waan dhiyaate natti fakkaata baay'ee tasfa. Dhiyeessaniiru natti fakkaata. Waan dhiyeessan kana
nargisiistu utuu maali inni Inni wanni kun inni gartee warqee 60 giraama yookaan gartee taamuni 44 ti wanni kun waan gartee kuni humna waqeeta tokko natti fakkaata kan mormaa. Warqee nagaayidha. Mucaan didaa jirti birrii malee. Harka keessan. Yo isin birrii barbaadele isin birrii. Isin meeqa? Qarshii kuma kudhan. Harka. Nora. Semangat desa. Sirni keenya kana fakkaata. Sirna naqannaas xumurameera. Waan hundumaa abbayyee tasfaa wanti hafe jira. Gama keenyaan hin jiru waan dubbattan dubbadhaati. Waan hafetti yoo darbine gaarii ta'a. Amma akkuma jalqabnetti amma nageenyee fi tambaasaa jiru waan teellaatti deebiin jiru isa fuuldura immoo waaqayyo irratti ulfaatee waliin isa haa ta'u. Amma gara kanatti abbaa Saggaayitu turee yaada isinii kee waan si fidan hundi isaas manneerraa jechuudha. Isin waan isin jettan isin godha. Isanillee jirtanii yoo horaa bulaa deemana jennu wanni guddoon qormaataaf bultumsuuni suneen nu eebbisa horaa bulaa deemana jennu.
Borana kan achi geeffanna malee achi amma kun iyyuu kan nama fi kan nama ta'e amma achi geeffanna kanas apa kamu? Betul aku bocot. Betul ni. Aku bocot. Aku bocot. Aku apa nak bocot? Nama. Angka umri kan dursu. Kerja cuci. Lu bawa ni yang untuk kerja. Bukan sishan, bukan sekadashan, bukan sukun ni boronem, bukan sishan kamu pun ni. Wawalita infiroma bogesi abba anan pakenna bogesi gobba bude da basaji da boran kesa bogesi gobba mo na abodi aram lo buyo gobba mo abba da ha ilma gobba bude ara buyo na mo bude yen buyo na ba yani obbo wa abo jiran abo maka apa kiyada ya abo baru jadi wam Akan wala angke ni apa rontane abo toko mano. Jera ada. Loko tu matu ada beleza. Toko mano. Beleza kuah kan. Loko tu baru ada. Surat Muraga. Kana magara darbanjir. Sanjare. Warra famran kana. Wanta rake wanta barinjir. Kalli kasida kudan da tura. Rama Anani? Malu. Yang kopi wak. Asnanis ya. Asera. Nice.